Yooyyaa nageenyi simbadhaadha babaaroo jilaati jila Baallii walharkaa fuudhinsa abbootii gadaa Boranaa yaayyuu walgeenne Oromoon Boranaa jila guddaa addunyaa hunduu abuuruu guddaa eegu kan ganna 8 guyyaa tokko qofa taatu kabajuuf guyyaa hoomtuu alatti nafu mariin paanaalii walharkaa fuudhinsa sirna gadaa Boranaa Baallii 72ffeessoo biiroo aadaa fi turizimii naannoo Oromiyaatti qophaa'ee Finfinneetti taasifameera. Walharkaa fuudhinsa Baallii gadaa Boranaa gurraan dhala 25 hamma 30 bara 2017 sagantaalee adda addaan godina Boranaa bahaa aanaa Areeroo Araddaa jala badhaasatti ni raawwatama. Abbaan gadaa 71ffaa Kuraa Jaarsoo akkaataa sirna gadaatiin aangoo isaanii gammachuu fi jaalalaan dabarsanii kennuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Baalliin gammachuun dabarsinee kennuuf qophiidha. Uummanni Itoophiyaas argamuun sirna kana akka deeggaru waamicha goona jedhan. Abbaan gadaa Boranaa 72ffeessoon kan ta'an guyyoo booruu akkaataa hojimaata kanaan aangoo gadaa fudhachuuf qophaa'aa jiraachuun himaniiru. Sirna gadaa bara 2009 dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummaa gamtoomaniitti yookaan UNESCOon hambaa aadaa kiliyaa addunyaa ta'ee galmaa'uun ni yaadatama jedhanii ibsaniiru. Maarree dhaggeeffattoota keenya yeroo seenaa qabeessa kana irraa akka jilaa kan waliin hirmaatan siniin jenna. Akkasumas uummanni Oromoo kan biyya keessaa biyya alaatti argamtan namni hundinuu jila kana irratti akka argamtan kabajaan sin affeerreera. Nuyi warra jilaati gadaan quufaa gabbina horaa bulaa deebanaa oduu faana kasifaana ture an qaxalee keessaniif tudha.